mi'aawaa amalli kee akka shankooraalaa hunda qalbii moohee kee bareedinni haalaa kan nama hawwatu akhlaqni kee haalalaa tolchisee uumee rabbiin kee keessaa fi aalaa. sagantaa teessan tana barreeffamni keessan dhedheeraan kun namni hedduun hin dubbisu osoo gama sagaleetti nu jirtanii wayyaadha. Sarara gara sagaleetiin isinii dhufne yeroo gara sagaleetiin isinii dhufnu mata duree barbaachisaa mata duree ammaan sana jiru tokko waaqee amma jiru irratti sagantaa sagalee isiniif waraabuu filannee isinii dhufne sagaleen isinii waraabnullee narraafte jalqabaati. Isin dabbartee hanga barreeffamni keenya shimbeessu waattu hanga tokko sagaleedha waan jettaniif daqiiqaa muraasaaf obsitanii dhaggeeffattanii booda sagaleen teenyaa fi gurra keessa walii galuun mala jennee yaadna. Inshaallah sagantaan tun mata dureen siidhaa mi'aawaa amalli kee akka shankooraalaa hunda qalbii moohee kee bareedinni haalaa kan nama hawwatu akhlaqni kee haalalaa tolchisee uumee rabbiin kee keessaa fi aalaa. Nashiidaa wanni jedhamaa tooftaa da'awaatii miti. Akkuma yeroo dheeraa isinii himaa turretti nashiida wanni jedhamaa tooftaa da'awaa akkan tahiin isinii himna. Tooftaa da'awaa salafaatii miti. Salafarraa nashiidaa namni fayyadamee numaa hin jiru. Maqummaan nashiidaa jedhamuu bid'aadha. Hin dhufne takka nashiidaa waan jedhamu hadiisaa fi quraanarra barbaaddeen agartu. Nashiidaa islaamaa wannummaan nashiidaa wanni jedhamaatu hin jirtu akka ta'e amanaaf fudhadhaa isinin jechuun barbaada. Yoo ni jirti jettaniis fiduu ni dandeessan. Nashiidaa waan jedhamaa numaa hin jirtu. Shiciriin ammoo shiciriidha jedhanii shiciriin ta Hassaan ilma Saabit oofaa ture ta kaafiraan arrabsee rasuulilleen deeggaree meenurraa arrabsi jedhanii isaan Hassaan irra kakaasaa ture ni jirti. Shiciriin shiirii fi nashiidaan adda adda. Shiciriidha jechuun walaloo noormaal oofuutu shicirii jedhama. Nashiidaadha jechuun ammoo yadalootti dabaltee sagalee mimmi'eeffattee qara'uudha. Waan walalootti yadaloo dabaltee sagalee mimmi'eeffattee sagalee bareeffattee oofuutu nashiidaa jedhama. Kanaaf nashiidaa wanni jedhamaa inumaa hoo hin dhufne. Isuma tanirraa fudhannee gama nashiidaatti finne yoo jenne ammoo muuziqaatti dabaluun isuma sanatti muuziqaa dabaluun inumaa hoo ulamaa'ii salafaa fi khalafaa biratti fudhatama tokkollee hin qabdu. Akhlaaqa rasuulaa bihimuu haa ta'u, jaalala rasuulaa nama keessa gaffageessu haa ta'u, wooma fedheefuu ta'u muuziqaa itti dabaluu wanni jedhamaa finziinsiidhaa hin jirtu. Muuziqaan sagalee abbaa fedheeti yoo jedhamte waan inni jedhamee ilaalamu muuziqaan muuziqaadha. Muuziqaan itti dabalamnaan muuziqaa taanii wajji takkuma tahuu naaf hubadhaa. Sanirraa ka'uudhaan fatwaa sheekni aalimni guddaan Ibnu Baaz dabarse takkaan isiniif dubbisee isiniif himuu barbaada. Ibnu Baaz barreeffama dheeraa tokko irratti namni waraqaa biyya biraarraa barreessee ergee fi sagantaa nuuruun ala darbi jettu ta'ammallee deemu jirtu ta dur deemaa turte gaafa rabbi rahmata isaa godhu Ibnu Baaz achi ture. Gaafin tun dhuftee fi biyya fagoorraa risaalaan tun isinitti dhuftee gara sagantaa teessaniitti gara sagantaa dhaggeeffataa keessan Saalii Huseenii nama jaamurraa isinitti dhuftee jettee jalqabdi. Eega maqaa rabbiitiin jalqabdee faaruu rabbira dhangalaaftee booda akki jettu nabii irratti rahmata buuftee eega fixxee booda maal jetti sagantaan tuni gaafin tun maal jetti seeta ani nashiidaa muuziqaadhaan dabalanii oofamtu tanarratti nama hedduu gaafadheetiin ture. Ulamaa'in gurguddoon yeroo ni nan gaafadhutti ulamaa'in nan gaafadhu san halaali jedhaniiti humaan qabdu naan jedhanii naquubsuu diddeetiin bira dabree biyya Eertiraatti illee sagantaa guddoo takka irratti ulamaa'ii gaafadhee ture. Sagantaa sanirrattis yeroo ni nan gaafadhu humaan qabdu naan jedhee isin ammoo warri nuuruun ala darbii ulamaa'ii ummata islaamaa hunda ulamaa'ii gurguddoo irraa waliif fiddanii waan dabarsitaniif jecha yoo dhuguma wanni jarri jee sun sirrii taate muuziqaatti dabalanii waan kana oofuu yoo sirrii taatu taate
maal qabataniiti adillaan isinirraa barbaada naaf himaadhaa jetti. Sanirraa deebisaa Ibnu Baaz akkas jee godheefi jalqaba muuziqaa fi fakkaattonni muuziqaadhaa meeshaaleen taphaa hundinuutu haraamii afaan Oromootiin jireessinee jira. Meeshaan muuziqaadhaatii fi meeshaan muuziqaa wal qabatu wantummaan gara muuziqaatti nama harkisaa akka sagalee babbareeffatanii nama oofaa hundi wanti muuziqaa wajji wal qabataa haraam akka taateen si ibsuu barbaadaa jaa. Maal qabadheetiin si ibsa jaa wamin annaasi man yashtarii lahwal hadiisi liyudilla an sabiilillah. Ilma namaarraa ni jira nama kaaseeta muuziqaa wayin meeshaalee muuziqaadhaa meeshaa taphaa nama bitee ummata jallisuudhaaf jecha itti fayyadamuutu jira. Quraana juu kana qabadheetiin si ibsaa jaa. Quraana kana warri hadiisa warri mufassirtoonni hundinuutu muuziqaa jedhanii fassaranii anis akkuma isaaniitti muuziqaa jedheetiin fassaraa jaa. Wantoonni muuziqaadhaa meeshaan kanaa wajji wal qabatan hundi aayata kanatti dhaqqabsiifamee meeshaaleen maasinqoodhaa fi gitaaraa fi wanti itti muuziqaan itti fayyadamamtu hundinuu jechuudha. Meeshaa muuziqaa guutuutti hin beeku guutuun siituu kanatti dhaqqabsiifamtii jaa sheetichi. Ammas hadiisa rasuulaa qabadheetiin haraami jechuu san si ibsa jaa. La yakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alhiraa walxariira walkhamra walmacaazifa. Hadiisa kana qabadheetiin ummata kiyyarraa argamuuf ta'a ummanni zinaa fi farshoo halaal godhatu. Ka zinaa halaal godhatu, ka hariira halaal godhatu, ka farshoo halaal godhatu, ka muuziqaa halaal godhatu. Kana ummata akka itti fassaramutti harriidha jechuun zinaadha. Hariira jechuun beekamaadha. Dhiiraaf kan baqqaanisani. Farshoon beekamtuudha akka isin haraam taate hadiisaa fi quraanaa turre jiraahu ummata kiyyarraa warra waan kana hunda halaal godhatuutu argamuu ta'a. Ka muuziqaallee halaal godhatuutu argamuu ta'a jeeti deebisaa godheefi. Kanaaf hadiisota kana hunda walitti qabatee hadiisaa fi quraana kana walitti dabaleet namichi fatwaa humaan qabduu ishee kenne dogoggoree jira. Sirrii miti gama rabbii deebi'uu qabaa. Toobatee gama rabbiitti deebi'uu qabaa. Wanni nuti ilaallannu hadiisaa fi quraana waan ta'eef فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Yoo kanaaf madaaluma kamiin muuziqaa akka itti dabalanii oofu jiran nama dhiba. Muuziqaadha. Muuziqaan muuziquma jaamtii jechuudha. Obboleeyyan kiyya asirraa wanni isin hubattan fatwaa sheekaa tanarraa wanni isin hubattan muuziqaan bakka muuziqaa dhaggeeffatan nashiiduma tana bakka buufnaaf jechuun inumaa hin taatu. Sheekh Saalih Al-Fawzaaniin akki jedhe namni bakka muuziqaadhaa nashiidaa tana haa dhaggeeffatanii jee yaadu akka nama fincaaniniin fincaan dhiqa juutii jedhe. Fincaaniniin fincaan dhiqaa akka nama juutii. Fincaan dhiquun yakka takka illee hin qabu. Fincaani hattee naqxees fincaanii hattee naqames fincaanii waan ta'eef jechuudha. Kaa ittirraa dhiftes haraami kunis haraami akka jechuuti. Akka sheekni kun jeetti jechuudha. Akka sheekni guddaan aalimni Dr. Saalih Al-Fawzaaniin juutti jechuudha. Sheekni guddaan muhaddisni jabana keenyaa Muhammad Naasiruddin Al-Albaaniin waa'ee nashiidaarraa dubbateet maqaa fi itti waamni isiitis guutumatti bid'aadha. Salafa awwalaa sanirraa hin sabannee jira. Sheekni keenya ka biyyaa sabootti dhalatee kute Sheekh Muhammad Amaan jaamiidha. Waa'ee kana haasawee akka feetanitti dhichisaadha. Kuni sirbuma waan ta'eef tooftaa daawaati jettanii hin dubbatinaadha jechuudha. Kanaaf ulamaa'ii dila tanarra nuti hadiisaa fi quraanaan beeknu. Keessaawoo ammaan tana fa'aa namni hisaaba ala bahee jaalala rasuulaati jedhee suufiyyummaa haroomsuu barbaadu keessa kutee hanga yaa rasuulallah akkanuma godhata rasuulallah malee hawwanni takka hin jirre hanjama jiran taphatu jiran. Namni osoo ifiifillee rasuula jaalala rasuulaa taatee ifii osoo fakkaatee gaariidha. Kan rabbiin وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ربين قرآن خيسن ننجو يوخد قمان نجالة تنتاتي نجال ديما دا ربين إسني يرى رمي دليتي إسن الراخوتا إسني في الرخوتا إسن اللي جالتا جا ربين كنجي نمني متا جالة جرتي خفو قبوسي أسما مئاوا دا ملي خي وانت كنا وانا كنا فكاتو تكو أوفا جزيه فدمو يا رسول الله جا ulamaa'in teenya asitti callifte sababa ulamaa'in teenyatti usseen hisaaba ala baatee ijoolleen sirba eegaltee da'awaa akkanuma seetee wahuma kana da'awaa itti fakkaatee wanni kun hisaaba ala baatee hanga
namni dhaggeeffachuu jibbu takkaan ga'u jirti. Kanaaf anaaf isinis warra waan dhageerraa fayyadamu Rabbiin haa godhu. Sagalummaan tunuu daqiiqaa 10 fi akkasitti isinii ceetee jirti. Dhiifama naa godhaa isiniin jecha sagantaa teenya inshaallah fooyyeysaatuma dhufnaa. Nagaya naa jiraadhaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada.